السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا مررت كان أرقمتن المان رمو نجينيكو بكا فلفا جرتنوتي اسنها كقبو وياهرا انتوتا داسنيف قبديد يادي فيتن جرا دكيتنم يادا في قلبيدان أكنا تغستن أبدي قدان قبا يويسني تتولي سبسكرايب وچودان akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Turtii gaarii. Telekaa wantoota nuti itti fayyadamnu tokkotu jira jechuudha. Innis maalinni yoo jettanii kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Keessi kee ilaalcha nan danda'a yoo qabaate wanna kamiyyuu ni dandeessaa jedha. Keessi kan kee wantoota nan danda'a itti fayyadamta yoo ta'e bakka guddaa kan geessudha jechuudha. Keessa kee jecha nan danda'ama jedhuun guuti. Turtii gaarii. Abjuu kee isa hamma hammaatti. Abjuu kee isa hamma hammaatti hin yaalin. Osoo yaalin turte yaali irra deebiiti. Kaayoo kee isa sodaachaa turte isa waggaa dheeraaf sodaachaa turte irra deebi'uuf yaalii jedhe. Wanni kamiyyuu irra deebiidhaan milkaama waan ta'eedhaaf. Kanaaf wanta ati milkoomneef durumaan yaalle waan ta'eedhaaf iyyuu. Wanta ati milkoofneef durumaan yaalle waan ta'eedhaaf irra deebi'uudhaan yaalii jedhe. Hindanda'ama jedhi yaadi ofii keetiif situ murteessa waan ta'eedhaaf iyyuu. Wantoota hindanda'amu jettee yaadda yoo taate jechoonni inni kun jecha dogongoraa akka ta'e dursitee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mee of gaafadhu. Maaliif yaalli irra deddeebite? Wantoota baay'ee qabdee maaf addaan kutta? Namni kamiinsaayyuu kan milkaa'e irra deddeebiidhaan yoo yaale abjuu kee kanaan dura sodaachaa turte. Yeroo daa'imummaa keetii kaayyoo guddaa qabda tureyyuu. Namni kamiinsaayyuu daa'imummaa isaarraa kaayyoo guddaadha kan qabu. Garuu maaliif booda kana nurkaa yookaan shakkii nu keessatti uumamaa kan turedha jechuudha. Kanaaf isa hin danda'amu jettee yaaddu gara hin danda'ama jedhutti jijjiiri. Gara hin danda'ama jedhutti yoo jijjiirte siifuu wayyaa jedha. Sababni isaatu wanta ati murteessite irraa wanna hariinuu kan hojjetamu. Wanni hariinuu kan siif dhiyaatu wanna ati murteessite irraa hin sodaatin kaayi. Ammaan kanatti qophaa'i. Kaayyoo kee bira ga'uudhaaf murteessi murtee kee. Hojii kamiinuu hojjedhu. Hojii biizinaasaa hojjedhu. Hojii dhuunfaa keetii hojjedhu. Garuu immoo sodaattee qabdeennisin. Ifaadha miti qabdeennisin. Kanaaf yoo murteessite qofa murteessi jedhiitii keessa kee amansiisii jedhu. Murtee kee keessatti gaafa murteessitu kan dhugaa ta'e murteessi. Miira inni danda'ama jedhu qabaadhu yeroo kamiyyuu
jechoota biraa keessa galuu osoo hin taane miira ni danda'ama hojii nama hojjechaa jiru kun bira nangaa kaayyoo koo bira wanta jirutti yoo fayyadamteedha jechuudha. Kanaaf nuti yeroo hojjennu hojii dhuunfaas yeroo hojjennu hojii gamtaas yeroo hojjennu sodaa qabna jechuudha. Sodaadhaan kan deemnu. Sodaadhaan yoo deemne immoo guddachuu akka hin dandeenye beekuun baay'ee gaarii. Sodaan nama milkeessaa? Nama milkeessu waan ta'eedhaaf jijjiiri ilaalcha kee kanaan duraasan yoo jijjiirte qofa kan milkooftu waan ta'eef. Kanaafuu addunyaa kana keessa jiraachuudhaaf jireenya gaarii bor jiraachuudhaaf jireenya har'a jiraachuu qofa maaf yaadu jireenya bor jiraachuu jireenya milkaa jiraachuudhaaf har'a murteessitee yoo kaayyoo kee qofaan itti deemteedha waan ta'eedhaaf. Kaayyoo kee bira ga'uudhaaf yeroo kamiyyuu carraaqii hojjedhu. Murteen ati murteessu murtee abshaalummaa ta'uu qaba. Murteen ati murteessitu murtee nama gargaaru, murtee yeroo kamiyyuu nama gargaaru, murtee kaayyoo keetiin si ga'u ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf ati har'as taanaan abjuu kee bira ga'uudhaaf ni sodaata yoo ta'e, kaayyoo kee bira ga'uudhaaf ni sodaata yoo ta'e akka achumatti haftu beeki. Mul'ata kee bira geessa yoo sirriitti har'a jabaattee abjuu kee kanaan dura sodaachaa bira taa'aa turte ni hin danda'u jettee wanta itti fayyadamaa turte sana gara hin danda'amaatti yoo jijjiirte bakka guddaa ga'uu kan dandeessudha jechuudha. Namoonni milkaa'u namoota sodaanneedha. Namoota yeroo kamiyyuu jireenya ofiitiif aarsaa kaffaluun sodaanneedha waan ta'eedhaaf. Itti qophaa'e ammaan sana jijjiiri. Kaayyoo kee sana jijjiiri jechuudha. Kaayyoo sodaa ture yeroo darbeef waggoota darbaniif waggoota lamman darbaniif waggoota sadan darbaniidhaaf sodaa ture jechuudha. Garuu amma immoo jijjiiri jechuudha. Kanaaf ilaalcha kee yeroo kamiyyuu yoo jijjiirratte wanta hin danda'amne ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu itti fayyadami yeroo keetti har'a fayyadami yoo har'a lafa kaachaa qofa kan milkooftu waan ta'eef.